السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو خينيا قبجمو خان ماتي خينيا تاتن أكسماس خان ماتي خينيا تين هندنو ماتي خينيا خوتاتا إلا برداي سنين جنة خان الكنيس هو لغرسيسا لايك شير سبسكرايب ودان ماتي خينيا تاي سنين جنة برومسي خينيا خان ويارا خان إيغلو English conversation haasaa Ingiliffaa jechuudha. Kan eegallu jechuu barumsa Ingiliffaa language irratti xiyyeeffatee English language. Okay. Yeroo jalqabnu conversation 1 haasawa tokkoffaa jechuudha. How are you? Akkam jirta? How are you? Akkam jirta? I am fine. Ani fayyaadha. I am fine. I am fine. Ani fayyaadha. What is your name? Maqaan kee eenyu? What is your name? Maqaan kee eenyu? My name is Ahmad. Maqaan kiyya Ahmadi. My name is Ahmad. Maqaan kiyya Ahmad. How old are you? Umriin tee meeqa? How old are you? Umriin tee meeqa? I am 15 years old. Umriin tiyya 15. I am 15 years old. Umriin tiyya 15. I am 15 years old. Umriin tiyya 15. Okay, as we continue, inshallah.